Ayyee akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan keenya akkam jirtu maatii jaalalaa maatii kabajaa akkam jirtu fayyaa fi nageenyi keessan akkam nageenyi keenya lafaa fi bakka jirtanitti isin baraa ga'u isiniin jechaa akkam jirtanis nagaa keenya nagaa fayyaa taatanii roobsaa kana nagaadhaan eedan isiniin jedhaa akkam jirtu warroonni kaabaa kibbaa bahaa dhiyaan jirtan kallattii afraniin warroonni jirtan akkam jirtan jaalatamaa fi kabajamaan uummanni Oromoo nagaa keessanii nutis nagaa keenya jirra isinis bakka nagaa fayyaa taatanii roobsaa kana nagaadhaan eedan isiniin jedhaa jirtu beekam nuti isin jirra homaan jennu waaqayyo ulfaatu isinis immoo akka jiraattan abdii qabna nagaa keessa miti hundi keessanuu warroonni biyya keessa jirtanis warroonni biyya keessa ala jirtanis viidiyoo keenya sheer kompliitii godhuu keessaniif guddaa galatoomaa isinii jechuun jaaladha itti aansuudhaan har'a ani torbee darbe keessas samoona darbe keessa baluun biraankii baay'ee narratti hojjechaa turte ani immoo qacarraa ta'e biraankii irratti hojjechuudhaaf sa'aatii irra hin arganne wantuma yoon akka carraa ta'e ani biraankii hojjechuudhaaf yaade mana jirti ishiin wada ishiin akka carraa taate akka duraa jajjabduu taate gadi baate silaa biraankii irratti hojjedheetiin eegaa amma mana jirti waan ta'eef sababa sanii biraankii irratti hojjechuu hin dandeenye kanaaf amma akka carraa ta'e tan ishiin dalagaa wayii argaa qabdi. Ya waan ulfaatas dirqama gisee tokko dubartiin garaadhaa qabdu hojii hojjechuun dirqama jedhamee hojjette hojii ulfaata irratti of dadhabsiisuu hin taane waan dirqama wayii waan ol fuudhamee gad deebi'amu wayii waan tokko hojjechuun dirqama natti fakkaata yaa'u saayinsiinis akkas jedha manni yaalallee waan akkasii sana ajajaa jira kanaaf isheen akka jara ta'e waa hojjechaa jirti misaa wayii qopheessaa jirti kanaaf immoo biraankii gabaabduu wayii waan axar jette takka wantuma ishiin samoona baay'ee narratti hojjechaa turte kanaaf akka naannaan itti narratti hojjechaa turte ani garuu naannaaf illeedha yaa'u akka carraa ta'ee sararatinyaa wayii mana keessa barbaadaa turre amma sa'aatii kanatti immoo sararatinyaa qaata barbaadutti turre aga ammaatti argachuu hin dandeenye amma immoo namni akka carraa ta'ee isiniif fidee amma viidiyoo sana waan gabaabdu wayii jechuudha dhufee akkuma waan sararatinyaa dhufee as gahaa jiruutitti guyyaa garuu natti nimne guyyaa kana dhufedhanii natti nimne isaanii ani viidiyoo gabaabduu wayii sarratanyaan dhufaa jira fidaa jira namni naa bilbilaa jira namni naa bilbilu sun immoo nama dhiiraa odoo hin taane dubartiin akka waan naa bilbiltu wayii jettan baluu irratti biraankii gabaabduu hojjechuudha misaa qopheechaa jirti dhufaa jirti na fakkaata nan dhagaa jira jechuudha mana keessaa viidiyoo gartu garachaanu kanaaf ani bilbilli na bira jira. Bilbilli na bira jira nan bilbila jechuudha. Naa bilbilu isaan naa bilbilu yoo isaan naa bilbilan immoo ani akka waan amma sararatinyaa fidanii dhufaa jiranii jettan haasa'a. Haasa'ee akkuma waan amma dhufaa jiru jettan itti haasa'a baluun immoo san keessatti maal akka ishiin kooggaatu walumaan laallee sammuu ammoo waan wayii jetteen booda biraan kiran jedhaani isin immoo jaarsummaa jidduu keenya seenaa hooshiin naannottee kanaaf dhufaa jirti amma viidiyoo keenya cufadhee tan hooshiin dhuftooritti deebinaa ammasittuu nagaan eegaa isiniin jedha naa akkasa isiniin jedha dhufaa jirti baluuni dhufaa jirti kanaaf viidiyoo biraankii boombii dhoosu wayiiti boombii dhoosa jechuudha viidiyoon kee kanarraa dhufaa jirti ammasittuu kabajaadhaan dhaggeeffadha. Maal gootaan isaa ni argina. Osoo teessaa ta'e maal gasi. Viidiyoo maalii waraabaa ta'e? Viidiyoo gabaabduu wayiiti. Viidiyoo illee miti. Yaaduma waan qalbii wayii naasaa. Waan qalbii. Nama wajjin naasaa. Nyaataan dura nyaattu? Nan nyaata. Kottu baatee qabdu. Nan nyaata rakkoo qabu. Kottu. Maal yaa viidiyoo maal hojjechaa jirta? Viidiyoo waraabaa jara tokkotu sararatinyaa fidaa. Jara kamii? Jara miti. Yang itu video
Bukan sa. Amma isaanii Finfinnee dhufneen har'a jechuudha. Video kemana ternyata ada? Viidiyoon bakka jechuun egaa Duranya nanu rajuk ka. Nyadu ka. nyaanna rakkoon qabu. Kanaaf dawalamuu mungkin lancar. Hello. Abet akkam oltu nagaa. Dhuftee? Dhufaa jirtaare? Istedi wala. Bakka ishii alatti si eegamu ore? Ay manumaan jira bakka manumaan jira. Bakka ishii gadi ba'ee si eega bakka. Ishi. Koma dhufaa jirtaa? Ay nama wajjin mana jira. Asufta. Uji ya sema. Ishi. Uji ya sema. Maal bisa nyature tu? Mati keenya mati kabajaa mati jaalalaa wajjin nagaa waaqayyo gaafadhu. Saraatiin nyaalas. Nyaata. Maarree kan nagaa nyaannu da'uun jettaadha. Sigur sebarin rafatte. Anaamu. Asha marka fune mati kasu show. Kasu show mesti ramu. Kasu show akkam jirtu nagaa tani. Nisira galata waaqayyo. Nagma keenya galata waaqafaataw sinis akka nagaa taata waaqayyo rabbii qabna. Egaa jirraa jirtu sinin jenna. Kasu waan hojjetu garuu hin beeku naaf hin galleen taphata ta'e garuu namni isaa hiyyeessinaan jire bakka hojiitti na yaamu misaan hojjette. Misaa hiyyeesseef kottaa nyaannu misaan keenyallee sagaabinoo fi salaaxaa irra hundamanaan hojjette daabboon isin jira. Oromoon daabboo jaalattanis kotta'i. Innaa kaasuun bilbilaasaa. Oromoon daabboo jaalata. Sarratanyaan immoo Mallattoon gosti ishee abbichuudha. Abbichuun daabboo jaalata. Inni jaalatti. maal hunduun jaalata? Abbichuun daabboo jaalata. Garuu hin beekani. Garuu inni sinan jaalata. Amma tokko. Nyaata kan jibbu hin jiraa? Hundi daabboon jaalata. Kanaaf amma maal jettanii sarratanyaan dhufaa jirti? Sarratanyaan achaa fiddaa kumaayi? Eessaa? Namatti fidaa. Dubartii fidaa. Dubartii? Maal sarratanyaan barbaannaa jedhi? Erga barbaaduu qabni ji'a meeqa? Kanaafuu asii dhuftu kan. Guddoodha moo xiqqoodha? Guddoodha. Guddoodha. Waggaa meeqa? Waggaa 18 jedhama. Waggaa 18? Waggaa 18 sarratanyaa moo silaa goddanyaa fiddare? Ani gaarsitti ne sarratanyaa yoo taate waggaa 2 olii hin barbaadu. Waaqa. Maaliif sarratanyaa waggaa 2 olii siin ajajamtu maal si gooti si gobdi? Kanaaf hin barbaadu taree? Araan hin barbaadu. Fidanii faalu dha. Osoo natti ni immoo? Amma fidanii faalu bakka baay'ee nama eegaa jiru. Hojimaan deemalee mana keetti fiddu. Maali? Fiddu maa humnatti himte dura? Deerigaa. Nyaata misaa nyaa'uu deemtaa? Sammuu sitti maan ture? Sitti maan ture? Inni eegaa jiru kaa alatti fidee inni eegaa jirti. Laaki fuddootuma deemu waaqaan alatti fidii sarraata nyaattee kanallee waggaa 18 argitee dhiira moo dubara?
Dhiira maaliin goona dhiirri sila baadiyyaa wanni biraan jira maal maa sarratanya silama azarifaatu sinii sonnaa xiqqoo jedhani silama irra goonu xiqqoo malee odoo guddoo ta'e bakka saddeetis koo afurii waggaa 18 beetu shaggeera. Ayi waggaa koo afurii jechuudha. Samoon argamtee hin barbaannu inni hin dinne. Ananatti fidi. Maaliif? Ani balbala sitti cufa. Akkam? Hojjumaan deeme malee maali oomnaan marii attee iyyuu jamma. Jechaan deemee hojii. Fudhadheen deemamu? Deemu ka maali ananaafuma oomnaan marii attee iyyuu namni jamma. fiddee alatti nu eegaa jira bara. Fiddee alatti nu eegaa jirti. Ani barbaaduu cufee hin dhufee suuqii. Adeeman jechumaanis. Tokko tokko si hojjetti mana keessas si hojjetti. Suuqii na hojjetti na hattu eenyu amantee suuqitti kennita. Kanaafuu haadhii si taane? Isi. Isheen dabarsee hin deemu. Natti fiddinii mana kiyyatti fidin bakka hojiin deemoo barbaadde. Isi haa taane? Yaafu maal waggaa koo saddeetiin beektamiti si nama dabdiiba. Waan biraatis hin jirtu immoo cinaa. Maaltu jira? Ni jira midhaan boo? Ani bakka hin barbaadu maaliif nattaa haffatu hojjedhu. Nyaattu nyaata kana. Dhabe kaa? Nyaata sun dhumatti? Naan mari'atteeti moo akkamitti na fidette? Naan mari'attee moo? Sammuna silaasitti maa ture? Ani waan atti mtallee barsarraatan jala aggifoo ani kana guddoon barbaadu. Biddeen ta'e nutu hin hojjennu nyaata ta'e nutu silama istoof irratti hin hojjennu. Ani kan barbaadu xiqqoo bakka kanuma as nu waa'ee qabnaa mina nuuf fiddu kan nu ergamtu malee guddaan kan nuun argitaa miti wanna akkatti nama gubaa jira. Saddeetiin barbaaddooti? Hin barbaadu ani kan heeruma geesse bar heerumsiisu afaan fidamoo ta'uu barfida kolfaa kan kolfita din qalladhu. Kana maal kolfitare? Dhiibama kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya biraanki namadii. Oduu nyaattu nyaata. Biraanki guyyaa meeqa irratti hojjechaa turte? Nyaattu bakka nyaattu nyaattu. Biraanki guyyaa meeqa irratti hojjechaa turte? Waaquma. Guyyaa meeqa irratti hojjechaa turte? Ishoo asirratti hojjetaa. Akkeetii inaal isee kiyyaa maasitti fakkaata? Miti bara. Biraankiidha. Biraanki oo ta'ellee. Baraarsaa kan jidduu seenaa si. Miti ani naartite waaqa oftee kanarra jirtan aan jette gumassee waaqa. Kanaaf ani siin ala wanni biraa kan finneen beektaa miti si mari'achiisee si mari'achiisu malee akka finneen beektaa biraankii ani immoo hojjechuun qabaa jedhee karoorfadheetu mana asirratti hojjechuuf karoorfadheetu mana hojjedhee kanaaf dhiifamana. Ati raayyaa namichaa kana dhiifamana goote? Naa egaa bakka goy. Kanallee amansiifadheera. Biraanki gaafa biraa immoo biraanki boombi dhoosila biddeen illee ni ala fudhatte waan biraa dhiistee argitanii. Odoo namni immoo dhuguma balbala alaa kanan qaqqabate wanni biraatu dhufee jechuudha. Kanaaf biraankiidha. Naata saakkeetira galatooma naata saakkeetira. Miti koo ani maaliif sarraatanya hin barbaanne dhugaa dubbachuudhaaf gin sarraatanya argee jira. Gizee meeqa argine guddoon argina. Asitti guddoon amma walaayittaa baay'ee kan ofu jechuudha. Takka nama hatu takka nama rukutanii deemu waan baay'ee godhani. Kanaaf ani guddoo hin barbaadu xiqqoodha oo taate malee sarraatanyaa jibbeetii miti jechuudha. Gargaartuu nama barbaachisti nama amma gara fuulduraa nuti dadhabaa jirraa waan ta'eef kanaaf egaa kana fakkaataa. Naata saakkeera biraankiin guyyaarra galatooma. Kaasuun immoo argatta hin boocca immoo lakki. Galatooma si. Biraanki biraatiin immoo walitti deebi'ee hin boocite. Dhugaa rabbii guddaan sin galateeffadha sinan jaaladha. Horaa bulaa deebana. Ani beelee misaa kiyya nyaadha. Sinan jaaladha guddaa. Thank you.